saahiba warri hojii karaan illee ni jira. Eegumaan bakka madarakaa dhufeen arge nama tokko hojii karaa tureen akkasuma dargaggeessi nu warra manguddoo kana boodaatis ni jira. Wal keessa jira inshaallah. Yaada gabaabaa waan hin jechuuf fedhu osoo gara sagantaa biyyaatti hin seenne jaarmee reefu asii gartan san jaarmee sana gartanii itti gammaddanii jaarmee kana dura nuti jaaramuu dursa nuti jaaramnaan nuutu jaarmee san jaara akkasimi nuti jaaramnee jaarmee san jaaruudhaaf tokkummaadha dhufeessisa akkasimi reefu asirratti Sheekh Musaan waan jaan loomin 50 nama tokkotti ba'aa yoo taatillee nama 50tti fuunfatan geessuu yookaan haphii namaan geessuu jaan jaarmeen kun waggaa kana laalta yoo guddaa fakkaatillee heddummina keenya wajjin yoo waliin laalle baay'ee xiqqaadha. Nuti jaaramnaan qalbiin teenya jaaramtee nuti jaaramnaan fedhii qabaannaan itti amannaan tokkummaan jiraannaan yeroo sitti qabnaa inuma jaarra jennee itti yaadna inshaallah. Oromoon akka itti gisee mahbaaftu itti citaan illee biddeen ni buusanii jaan citaan torba takka billig jedhaa buusanii yoo itti citan isaan illee biddeen buusuu ni danda'anii jaan. Kanaaf waan jaarmee kanaaf nu barbaachisu tokkummaadha. Tokkummaa san irrattiin sagantaa isinii dhiyeessuu barbaada. Dokumantarii keessatti wanni jaarmayaa wanni dubbatamee hin jirtu majlisni waan nuufi mootummaa jidduu nuufi hawaasa keenya jidduu jiraati. Waan nuti mataa itti qabannee mataa itti dahannee waan amantaa wajjin wal qabatu majlisa ilmiirraa tahfiiza quraanaarraa madaarisa islaamaarraa masaajidan islaamaarraa waan nuti irra dhaabbannee isa qabannee ijaaruu dandeenya. Gaaraantiin keenya biyya tana keessatti akka islaamaatti wanni nuti qabnu wanni nuti himannu majlisa sani. Majlisa san bakka hin qabu jechuun biiroon qabu jechuun majlisni sun nu biratti bakka hin qabu jechuun. Yoo kana geessan ta'e Harargee lixaatti akkuma keenya kanatti nama dura tarkaanfatee fi nama dura dhalate dhaqqabuu hin danda'anii yeruma gabaabduu keessatti karaa ispaaltii guddaadhaatti akkuma keenyaa kanatti magaalaa walakkaadhaa mootummaa irraa fudhatanii jaaranii xumura yookaan finishingii irra jiran. Waan Harargeen lixaa hin jaarte nuti ni dadhabnaa? Dadhabbii wanni jaantuun ifuma keessaa yoo dadhabuu baatte ilmi namaa waan hin goone waan godhuu hin dandeenye hin qabu. Ani inshaallah guyyaa Sheekh Ibraahim Faan lafa san irra dhaabanii geessanii agarsiisaniin ammumarraa osoo namni tokkollee bira beellama isinii seenne birrii 200 bakka tanaan itti wal qixxeessitan anaa isinii kafalaa jeetiin beellama seeneef. Akkana jechuun 200 kafaleetiin keessaa hafa jechuu osoo hin ta'in ilaa hanga xumuraatti tokko nama isinii wajji dhaabbatuutii majlisa keessa jiraachuu baadhus jechuudha. Akkas jeen beellama seeneef jira achumarraa dura bismillaahin inshaallah maallaquma kiyya xiqqaasaniin jalqabama jeetii yaada. Kanaafuu asumaan gammachuu tanaas isin dhageessisaa waan kana yoo dhugaan kutannoo qabaanne yoo murannoo qabaanne yoo tokkummaa qabaanne yoo jaarmee qabaanne yoo wal dhageenye wal jala deemne laaftutti jaarraa inshaallah alaanallii ulamaayii teenyaa sun lafatti nafuu rabbiin fedhe. Akkasuma barruun tiyya isinii mul'attiimi mata dureen anarraan tana asirratti isiniif dhiyeessuuf yaalee jiru yaade waa'ee tokkummaati. Tokkummaa jechuun warra siyaasaatiifis maatiifis obboleeyyaniifis kaampaaniifis akkasuma nama waa ijaaru nama fooqii majlisa islaamaatii ijaaruu barbaachisuufis fooquma san duraa'u majlisa islaamaatiifis wahuma cufaafuu tokkummaan barbaachisaadha. Arra waliin anas irratti isinii dhiyeessuu deemu qabxiileen anas mata duree kana jalatti kaasuu taa'u tokkoffaa maaliif mata duree tokkummaa jiru kana maaliif akka filame lammaffaa barbaachisummaa tokkummaadhaa ummata muslimaa keessatti sadaffaan
yoo tokkummaa san dhabnee gargar babaane rakkoon gargar baba'uu sun nuuf fiddu maali? afraffaan akka shari'aa islaamaatti islaamummaan tokkummaadhaan maal jetti gargar ba'uunoo maal jetti ulamaa keenya biratti tokkummaa fi gargar baba'uun maal fakkaata akkasuma ammas hayyoota biratti nama waa beeku biratti mufakkirtoota biratti waa'een tokkummaa akkamiin ilaalamaa waan jiru shanaffaa tokkummaa waggaa jennu kana maal irratti tokko taana wanni keessatti irratti tokko taanu maali jaaffaa erga tokko taane yoo maal arganna waan jiru fi dameelee tokkummaa islaamaa waan jiru akkasuma waan gargar nama baasu sababa gargar baba'uudhaa waan namatti ta'u qabxii 8 tana itti aansee yaada keessanii wajjin insha Allah mata duree kana jalatti irra wanni ka'u qabxiilee 9 kanaa jechuudha. maaliif mata dureen kun filame maaliif mata duree kana isinii file rabbiin quraana keessatti waggaa dubbatu ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين جدبت ربنا سوف دي أمة تقومنا أمو والأبور ران ديما أكنا جتون خلافني يقا والأبين دريس نجرا فولدراس نجرا وان درنجر يجومتي والأبين سي فولدراتيس أكنا مجرا جوتا قروا أمو نبينا عليه الصلاة والسلام حديث عن برون سليم ملتامتي حديث مسلمي واسد ربي خي خددتين لما ناقبله تكربين كيا نانقبلني يدبت سديسن كيسا تربين انقبلني سنتمي مسلمتوني إشي يدو ساني تأكول اللول يا ربي سناتاسي سيجي كنته فتنا داف ربين إرانقبلني يجدو عيسا آية خنا في حديث خنا وجه والقبته ونما تدري خنا في الليل الرهدون نما فإن ما نساتو يان نساتو إسلام غرغر بباسو خلاف إسلام جدو أمو خلافا إسلام جدو في إسلام أمة مسلمة جدو ديمو نما هجي قد تجرى خيساو يرو أما جنو خنا خيستي فرقا هاري مقا بافتة والأبين سنة ربيتي warri tokkummaan nama gorsu dogoggorarra jiranii ummanni tokko ta'uu qabanii akkatti faamaa fudhatee warra da'waa kanarratti godhu jiru jira qaysinuu abaluu fi abaluu beeytan kana jechuun shayni jallaan hin jiru jechuun shayni jallatees ni jira darasaan jallatees ni jira namni sheekhaa fi darasaan ta'in ka jallatees ni jira fahamuma namni fahamumaa isa jallisa fahamumaan jallata irra hedduu jaala wani sababaa jallinaa namatti ta'u ashubahaat washahawaat وقت فكاتيتي يخاهو بيتميتي نمني وقاني في خرار رامك وجدشو بكتنا تواني لسني يبسو بربادو أكما برورة ترقدني يو برورة سني ملت سني برورة سني ملت ولما سرت جلس راري سنو بچيسو برباد سيادة چيسو إرغدون مصيبة ربين أمة محمدين مكره مصيبة خيري بيت رحمة آمت مصيبة ربين أمة محمد كانت تبوسي الاختلاف والتفرق ولما دبوا في غرغر بابو اجرين نما سنة ربي تيتو دعوات تقول جرامي مصيبة لونتو نعمامتي والدبون مصيبة واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين قال ربي قدا قال ارغاسا قدا ولن نبينا نفشلتني ولن نبينا فوليتو سنر رادي ماجي ارغاي سنر رادي ما وسق بعد ربي نما وسق بوجين جرا الرغدون مصيبه امه مسلمه عالم خنا خيست خيساو دوله اسلام خيست اكم ولي غلاتو تكما دبر جلس ربي خان مصيبان امه محمد مصيبان امه اسلام تكما دبر ايه مصيبات هذه مصيبه دعوه غونا مصيبه نما يامنا أمس أكن ممس ونبراته بتمو قبضو أهم عوامل قوة أمة من الأمم أمة مفدئو أكن بربا ونبربا شفتون جبينهم من أمة تقوتي تقومان فالله غرغر بابو رايجو أمة من فدئو تقوماناني بالاتحاد
تنال الأمم مجدها وتصل إلى مبتغاها وتعيش حياة آمنة مطمئنة سلا عرب ماني سري كرا درج جيش تكتو أكاديميون وان سكيسي جرو في ملء عرب ماني كرا سلا تكم ما سنيني أمني صدركت تجود دنديسي وان برباد تجود دنديسي نجياني سجراچو دنديسي تكم ما داني أمني جباچو دنديسي أمة مسلمة خيسا هدوداتو هم نرى جمال عفنات دروم نرى جمال يومات وبلوم نرى جمال دينومات سببا تكم ما نبوتين جرس التركام فتي جرس الأرراس تركام فتي لتكي تركام فتي تكم ما نبوراني جبين نرى جمال عفنات دروم نرى جمال يومات وبلوم نرى جمال دينومات جيجيرمان سلا تكم مرتي المنا ما هنگا نياتا في لغات اتهاج مرة تكم اتهاج جبين نياف نجين يسابر كريفة تشوف الرهدو ونن وياتشسو أكنا ما عقلك أبوتي وقالان ونن وياتشسو إسلامي غرغر بابون وياتشسو قبل ملي نغمتشسو قبل ورا إسلامي غرغر بابون غمتو جرا فرق أكس جتو جرا مقالون إمبر باتشسو يوچو ما فين عراف جتو نبيت جتشوف أكرم جملة دبتو جرا نمني تقوان جي دولة عالمة الدنيا تنبى ديمتين جي عالم إسلاماتك ورد إها خنبي إها تنخيس ديمتين تكم ما إساني دينك سيفد غرغر بابو أمة إسلاما إراري فد شعري تنب جي ولولو تكجي ولولو نكم جتي تجولت في طول البلاد وعرضها وطفت بلاد الله غربا ومشرقا فلم أرى كالإسلام أدعى لوحدة ولا مثل آله أشد تفرقا بيرب بيتنا بعد يسي خيس دينيتين نانويني وان أكا إسلامات تقومن نما ياموس نبي وان أكا أمة إسلامات غرغر ببوس نبي جي الدنيا تنرتي أرى يهودان نصاران الدنيا تنرتي دول غرغدان أوروبان أمريكان إذا تقطعتي بيا كتقطعني دوركتي كنافو عقليا نمني عقل ما نقول عليه نمنو ما نكمو وليقلون باتيس أكا وليقلون فايدة قبضرة وليقل كسيمي نمنو ما نكمو والأبون ركو إسين قبضو أكا ركو قبضرة وليقل يو وليقلون باننلي بوا وليقلون قبضو فيه ركو والأبون قبضرة وليقل namni yoo fira qaama jennu san taate malee namni tokko ta'uun bu'aan qabdu iyyuu ni jira gargar ba'uun rakkoon qabdu namni iyyuu ni jira kanaaf laa yatimmu camalun wattacaadudu mafquud walaa yakuunu fashalun walittihaadu mawjuud kullu quwwatin daciifa maa lam takun muwaxadaa jaan humniti tamuu jechuu laaftuudha yoo tokkummaan bira hin jiraatin akkasumatti mas وجين تكلم نمان تمرمت يو والغرغارون برادة بمت يو مرمين جرات يو خلاف نجرات أفان رموتي مهما ستوكو جرا حقوق الناس دي لفا خاصو ده بتوكو خلافة قدر كيسو جرنجاني ليسا سلابر حقوق يجون وري وقتا الناس دي لفا خاصو ده توكو كيسا لفا قدر كيسو جراجا خناف بروت رسول الله لا توكمان bilisummaan gargar ba'uun gabrummaan tokkummaan ni mi'ooti gargar ba'uun ni hadhooyti rabbiin itti mi'eesse gargar ba'uu sadisumaaf dhiifna ergama inni qabuu fi isaaf dhiifna san tokkummaan ni bareetti gargar ba'uun ni fokkotti tokkummaan injifannoodha milkaa'ina dagaagina qaroomina bu'uura diinagdeeti bu'uura misoomaati akkasuma ammas faallaan kanaa gargar ba'uun injifatamu khasaaru boodotti hafu sini galu tidak afaan kiyya kun aananitti teetu dhadhaa ba'aan jettu oromoon ilkaan ta bakka takka jirtu waa ciniin haajaan takka ta kophaa dhaabbattu goo ciniin dallee ni buqqaatii beeku harki tokko kophaa hin shubbisuu jechuu dhageessanii afaan oromootti ni shubbisa harki tokko shubbisaan barbaachisa jechuu osoo ta'e sagalumaa u dhageessisuuf harki tokko dhageessuu hin danda'u jechuudha sagalee hin qabu harki tokko ni dhiqa malee hin qulqulleessuu jira harki tokko tafkii hin qabu jira
afaan gariitti harki tokko tiitichallee qabuu hin danda'u lamaa yoo waliin dhufe wal gidduu qaba malee tokko qabuu ni danda'a yoo itti hirkate malee kanaaf bishaan gargar babee yaa'u jirman gangalchuu jaa bishaan guddaan faca'e waa sochoosuu ni danda'a laga tokko hoggaa ce'an bakka tamiin dabran isaan dabran bakka inni dafaceen keessa qaxxaamuran walii galan alaa galan gamtaan malee tokkummaan malee humaatti hin ga'en itti amanaa kan yoo gamtaan jiraate malee yoo tokkummaan jiraate malee humatti waa takkatti ga'uu hin dandeenye roorroos dhorgachuu hin dandeenye ammas akkasumatti wanni nama isin ja'aa jiru kun makmaaksa afaan oromooti beek makmaaksi garii dubbi fidaa garii dubbi fidaa jedha aakh jaanii waa tufanii makmaaksaan waa himanii jedha kanaafuu mitiin xiqqishoon sun gamtaadhaani kuyyubbisa guddaa san jaartiyyaa diinas illee bineensa gurguddaa illee gamtaadhaan firaa dhorkuu dandeessi leencallee firaa ariiti bineensa gurguddaa hunda nyaattee firaa ariiti maaliin gamtaadhaan jechuudha xiqqeenya siitii wajjin laafina siitii wajjin namni tokkummaa hojjetu addunyaa tanarratti wahuma dadhabee qabuu jaa saniifuu akka waliigalaatti kophaadhatti waan xiqqoodha hojjannaa waliin waan gurguddaa hojjechuu dandeenya jechuudha barruu tana laala asirratti sidin mul'attimi alwahda maqsadun asaasiyyun min maqaasidi diin tokkummaan wahuma amantaan islaamaa dhufteefi دليل علماء كجان الوحدة أمر رباني والفرقة هدف شيطاني تكمان والربي نتأجج غرغر بابا مو قولي شيطانا هدف شيطانا أفهم بلاد مو برون التعاد كم جت الوحدة مصير الربح وأعظم أسرار التقدم تكمان والد تترفعه الرجودة إجتي فلدر الديموتي الرجودة إجتي ملكاوتي فلا خناء وغرغر ببون والتفرق مسير الخسارة وأعظم أسرار التخلف غرغر ببون هونغ خساراتي الرجودة إجتي بودت هفوتي أفهم برد الوحدة فريدة شرعية وضرورة اجتماعية تكمان وان شريان دير كما بوته وان حواسما خيست دير كمان ضرورة ما الجانب ما هو معروف بالضرورة وما دير